daawit warra muuziqaa arreenjii godhan keessan jiru tarii rakkoon kun Andu'aalam bira hin jiru ta'a Andu'aalam bira ta'uu danda'a beekon maaliif haqi ilma Oromoo dhokata Andu'aalam egaa erga albamii kana baasee namoota baay'eetu qeeqaa jiru maaliif ijoolleen yeroo konsertiin Oromoo wayii jiru yookaan Oromoo fakkaachuu feetan baay'eetu jirtu Ayuun akkas turte akkanaan hin jenne obboleettiidha naan jedha yookaan konsertii qophaa irratti gaa akkasitti dhiyaatanii babbareedanii ijoolleen Oromoo jiru garuu ijoollee Oromoo qofaa miti Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ashmar kafoon hordoftoota fi kabajamtoota Oromoo show har'a sigaa viidiyoo kabira qabadhee isin dhufeetan jira akkuma beekamu viidiyoo bobbaarsoo bashannansiisoo baay'ee isin qabadhee dhufeetan jira warreen immoo gara chaanala kanaatti haarawaa dhuftan hamma yoona atu subscribing godhin chaanala kana taa'uu keessaniif murtiin hidhaa waggaa 7 isinitti murteessamee jira yookaan immoo guyyaa har'aa keessatti daftanii subscribe gootanii akka maatii chaanala kanaa taatan kabajaan seeraan isin gaafanneerra dhageessaniitu miti zeenaa namni subscribe hin goone maal godhaattu amma yoona akkuma beekamu viidiyoon kaleessaa subscribe 10 fidee jira viidiyoochi gadi bu'ee jira subscribe 10 fidee jira birisha lafa keenya viidiyoo kana hundi keessanuu like gochuudhaan jalqabaan isin jira like 756 Also Schagel. You don't know. Ela dubartoonni keenya dhiira akkas gowwaa dhiira akkas tisheertii uriyaa sarraan isa tokko kennu aannan kennuuf rabbi isin eefa kennu dhiira akkas bakka keessan buu rabbi isin eefa kennu Bagan si jaalachuun qaba erga si jaaladhee maalifan si dhaba ifa akka biiftuu kan hangafa barii akkan si jaaladhu naaf hubattaa tarii qilleensa qulqulluu bu'uura nageenyaa furtuu onnee kootii daawwitii jireenyaa furtuu onnee kootii daawwitii jireenyaa Anuu sin jaaladhu maal wayya laataa durbii yeroo kanaa meekaappiidhaaf birrii jaallatti laataa hin taane Ashi nergisi walaleeffamee jaalallee ofiitii jajjedhamudha afeera laama isin galee muudhiidha bakka muudhiidha jaalallee dhugaa this is fake love yeroo kan jaalallee dhugaa badee jira isin galee ana akkuma beektan kanaan dura onneen koo bakka 5tti bakka 6tti 7tti caccabee jira isin galee Life boy ይታጠባል ለሁሉ ጓደኞቼ ነው የነገርኩት like ሰው እዚህ ሀገር በላይፍ ቦይ ይታጠባል like this was ለኔ በጣም surprising people are suffering like የተሰቃዩ ነው like እንዴት ነው ፊታቸውን የሚያጠሩት ፒውር የሚያደርጉት ወይም አንድ አይነት ከለር የሚሰጡት ወይም እዚህ ጋር ጥቁር አለባቸው ወይም ግንባራቸው ሌላ ከለር ነው ወይም የጥቁር የብጉር ጠባሳ ሙሉ ፊታቸውን ሞልቷቸው ጭንቀት ላይ ነው ለካ ሰው That's when I noticed like okay it's not about makeup bicha ሳይሆን ሰው ለካ እዚህ ጋር ምን ማድረግ እንዳለበት ስቴፑን አያቅ and then I started like በደንብ ሰው ጋር ስገናኝ ምናምን ሴቶቹ ጋር ምናምን ሳወራ like የሚታጠቡትም ባገኙት ሳሙና ነው like ለመጀመሪያ ጊዜ ስሞት ራሱ በላይፍ ቦይ ይታጠባል ለሁሉ ጓደኞቼ ነው የነገርኩት Oh my god ተይ እንጂ Life boy min namni saamuna dum life boy suuqi dabrija tamam birishan tamam bitachuu dadhabe raasi life boy dhaan dhiqatu manni ko waan akkamiinutti fiddanii miidiyaa dhiisaattu amma qoyyaa ini akkasuma maqallajaa taanii nu dhiisaabbo dhiisaan haasofnu nu saamuna dhuma argannee ni qannalaa nu saamuna qanii saamunaan jirre biyyoo beektu miti biyyoo akkasitti goonee ittiin ni qanna oh my god so by life boy nami wayini konsertii kaleessa irreechaaf qophaa'e irratti namoonni baay'een artistoonni Oromoo artistoonni saba biraallee irratti argamanii jin fataa jedhaa turani isin galee wajjin fataa jedhaa turani
Elaa argitanii ijoolleen Oromoo bareeddee akkasitti baatee jirti. Nu stuudiyoo keessa teenyee haasofna. Maal jechuudha kun amma? Maal jechuudha? Jirtooma magaalaan koodheetiyyaa yaa jaalala ijoollummaa kan biyyaa ana ammas arguun koo ani noole nan dabee dachiirra kan si chaale waan na lukkubuus waan na wallaale. Ijoolleen beeksisa uffataa jettanii gara Oromoo kanatti dhuftanii yeroo irreechaan sirbaa yeroo immoo yeroo kaan immoo konsertii kan biraa ijoolleen hayaat kana irratti ijoolleen baay'een dubbataa jiru. Mee waliin dhaggeeffannee deebinu. Abbaan fe'ina jibba malee dhugaa dubbachuu fi duubatti hin deebi'u yoomiyyuu taanaan. Intala kana argaa jirtu Ayyuttii jedhamti. Sinii galee yeroo darbee guyyaa nuti qaroo keenya ija keenya akka lubbuu keenyaatti nama laallu artistii beekamaaf jaallatamaa Haacaaluu Hundeessaa guyyaa itti nuti dhabne teenyee gadda keenya yookaanis miira nutti dhaga'amu teenyee ibsannu sana Teedii Afroo yoo yaadattu ta'e Dubaayitti konsertii qaba ture. Guyyaa sana deemtee achitti konsertii isaan faana luka banaa turte isaan faana teessee dhiichisaa turte intalli kun. Ani Oromoon maalii fi nama Oromoon kabajne tokko nama Oromoon jaallanne tokko nama Oromoodhaan of hin jenne tokko akka giddii ati Oromoodha jettanii fi anaaf naan galu dhugaa rabbii dubbachuuf. Sii galee Oromoo meeqatu of beeka Oromoo meeqatu guyyaa irreechaa kana lafeen itti cabee lubbuun itti badee guyyaa har'aan ga'e. Irreechi kun akka kabajamuuf sii galee tola yookaanis isaan rasiin irratti wal dhiittanii dhiichistanii maal gootanii kanaan miti sii galee lubbuu nama baay'ee dhiiga nama meeqaatti dhangala'ee guyyaa har'aa ga'e irreechi kun baduun danda'u yoomiyyuu. Kanaafiyyuu Oromoon ofii keenyaaf gaadha sii galee miliyoona 10-12tu irreecha irratti argama. Sigala saba Oromoo jaallatu hin jaallanna saba biraa jibbuu miti sigale nama Oromoon kabajne tokko nama Oromoon jaallanne tokko nama dhiiga keenyatti qoosu nama lafee keenyatti qoosu akkanatti sin giddii waamtanii faana suura ka'uun maana faayidoon no maal akka ta'u anin beeku dhugaa waaqayyo waan dubbadhu na wallaalsisa sinigale maaliif ennaan na jibbuu dandeessu waan dhugaarratti nan dubbadha du'een bada malee garuu inni nani dubbadhu dhugaa waan ta'eef akka sin sirreessitaniif gara fuulduraatti. Irreecha irratti sabaaf sablammii yoo barbaaddani akka kabajaatti waamuu dandeessu irratti haa hirmaatu. Isaan ala nama Oromoo jibbu tokko nama Oromoo ta'an Oromoo miti jedhu tokko giddiidhaan ati Oromoodha. Giddiidhaan koottuu nu faana dhiichisi. Giddiidhaan koottuu nu faana gammachuu keenya gammadi jechuun maaliif akka barbaachise ani hin beeku. Murtii uummata maafaniisa. Ani dhugaa jirtuun lafa kaa'aa murtii garuu uummata afaniisa. Kan. Nageessaniitu miti sirrii jedhee. Uummanni kun ho'iseedhuma qofa guutte isin gahe ho'iseedhuma wayii jira miti gaa kun akka taasifamuu hin qabu. Namni keenya isin hin dhiisu waan bicuusi balleessa bicuusi isinirra eegama laa waan hojjettan bareedaar balleessa bicuusi isinirra eegama. Asirratti dhuma kanarratti ayuu Oromoo jedha. Ayuun akkas turtee akkanaan hin jenne. Ayuun akkas turtee innumti nu siidhaaf gubataa ture ayuun akkas turtee akkanaan hin jenne laa. Ani siidhe yookaan obboleettii siiti malee yookaan ani siidhe yaadu. Maaliif nuyi ayuu akka mucaa manaatti baay'ee amala qabeettiin si'a. Ammas sirboon amala qabeettummaa si'arraa kaasaa jedhee miti. Waanuma kaameraa fuuldureetti akkas dhiyaattee feemasii wayii natti hin fakkaatu turte. Isiin akkas caffartee yoo ma argite jettee bartee isii taanaan Daawit warra muuziqaa arreenjii godhan keessa hin jiru. Tarii rakkoon kun Andu'aalem bira hin jiru ta'a. Warra Andu'aalem gorse bira ta'a. Manaajerii Andu'aalem bira ta'a. Obboleessa Andu'aalem bira ta'uu danda'a. Beekon maaliif haqi ilma Oromoo dhokata? Daawit rakkoo qabaachuu danda'a. Daawit Andu'aalemiin beellame hafuu danda'a. Garuu maaliif maqaan Daawit achirraa dhabame? Waay Andu'aalem si gaafachaa jira. Maaliif seenaanis nama gaafachiisa kaa wantichi? Ilma Oromoo muuziqaa qindeessistanii hojjisiistanii isuma hojjete kana immoo fuudhanii alagaa biraa bira dhaqanii bifuma sanaan qophii godhanii kana baluu jedhanii kaa'uun sun seeraa Andu'aalem sin gaafadhan. Ati nama waan guddaa sirraa eegnuudha. Walaloo artistii tokko ati barreessite yeedaloo gootee fi laattee fi artistiin sun iddoo biraa dhaqee waa xiqqoo tokko geeddaree nama biraan naa kennoo siin jedhe si gammachiisa. Maaliif ijoolleen Oromoo akkas wal gooti? Akkas wal gochuun maaliif barbaachise? Maaliif wal ukkaamsuun barbaachise? Daawit
artii Oromoo kana keessatti nama shoora guddaa taphateera. Waan baay'ee nama hojjeteera. Bara fincilaa sana keessa utuu jijjiiramni kun hin dhufin sirboota bara sana ba'aa turan haga haadha warraa isaatii wajjin addaan ba'utti istiidiyoo buluudhaan artistoota meeqa nama gara fuula duraatti fideera. Shoora inni artii Oromoo keessatti taphate salphaa miti. Maaliif garuu akka godhame? Waa'ee aandu si gaafadhu. Deebisaa sirraa eenna. Maaliif wantichi seeraanis nama gaafachiisa gaa. Muuziqaa namni tokko asii qindeesse muuziqaa nama sanaa fuudhanii dhaqanii iddoo biraatti koppii godhanii maqaa nama biraa sanarra kaa'anii gallakkisuun seeraa. Waa'ee Oromoon akkas wal gochuun maaliif barbaachisa? Wal xiqqeessuun maaliif barbaachisa? Kireeditii wal dhawuun maaliif barbaachisa? Injifannoo wal saamuun maaliif barbaachisa? Maaliif? Waa'ee gaaffisitti ta'u. Haqa ijoollee Oromoo ukkaamsanii bira darbuun gaarii miti. Qindeessaa muuziqaa hin qabnu barakka Oromoo. Egaa Habsaamu Lammuus isa qindeessas bilbilee gaafa dheereedhaa ture. Viidiyoochi dheeraadha kana qofaa miti. Andu'aalam baay'ee albamii kana irratti baay'ee qeeqamaa jira. Kanaan duras akkas sirba jimmaan sirbine jechuudha. Namoonni baay'eenis qeeqaa turanii seenaa balleessiteedhaanis hooma baay'eedhaan qeeqamaa ture. Garuu piroogiraamii wayii irratti waamame ammallee piroogiraamii wayii irratti waamame gaafiin hin gaafatamne. Akka gaafatame deebii baay'ee kennu abdiin qaba. Meemeegaa hin eegna. Video irraaf qabadheef kana fakkaata. Isin tolee isin baarsii isin gammachiisee yaada qabaattan koomentii jalanaaf kaa'uun dagatina. Amma video kabiraatiif walitti deebinutti Oroos Show.